وري خدير الربستن اللين خدير مرتو ردولو فيتن ربي وفي ارتسوت اورمو دمسي خنا غودي ولا الربسو غندوم ديبو يا ربي فنديشي محمد عثمان علي خودي شفاقة عايزوش غلطه عايزوش بقى من النار بقى من ما رجع يشال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة من مسلمات تناكسماس ورحمة من تبرات تناكمناغا نجنيكي بكجتنا سيمبراغو سينجاچا واغوان كرو فكرسي بوجا براكت جچولين رافنه رس فيديو بشنسو بورسو كسماس فيديو اجندا تنقبدي سين فيجرا فيديو كينا كارا ديكو فيديو كينا كاندر برا ادتا كسماس كومنتي كسنيس دبسا توري جابو اكدوري فيديو برنو تكبرت وان برنو تكبدبچا فيديو كوفالچيسو في بورسو تايرتي مور اكن كوفالچيسو في بورسو تو يارك كتيدانو فيدي جتنيرتني galatooma yaanni keessan jajjabeessa malee waan takkan godhu koos anin gosa timbu amanti timbu lammi biraatun tuq sababa sansaniif commenting keessan baay'ee takkan fayyada hirrinan qabu keessattuu ergaan badee deebee kana miidiyaarraa muudillee narka baddeerti muudin duraan jechuudha muudii duraan akka deebuuf commenti bakkitee silaa hirdatti katti guutu sin waan ta'eef ammaan kana sansana akkana guutan kabajaadhaan isin gaafadha dheera deebee yoo kennattan hundur dhimma Kadiir Martuu kana viidiyoo isaatiirra laallee dhimma siiriyeesiidha dhimma gadi ilaalamee raasawamuu qabu dubbii garagara olii gad deemaa jira so waan ta'eef hamma dhumaan afaan baasiniin jedha warri ijoollee alqabaatiif gara chaanaa qabtan subscribe gochuun akkas viidiyoo kana like gochuu ilaa muraata qabtan comment irra kaasiniin jedha let's go artisti oromoo keessa arsiinis takka dhugaadheedha ammaan kana yaasirri godhe arsiinii dhufteen wajji hidhuu qabdi malee kophaa teenya nu qofaa hidhata wanni jedhamu jirtu gandummaa wanni jedhamu jirtu dhugaadha wanni torbaan kana isin dalagaa jirtan warri Kadiir arrabsitanilleen warri Kadiir faarsitanilleen guuz Kadiir tichaati Abiy Ahmed Ali nama jedhamu baga gammadda guuz Kadiir sheexacha awon politika keessan warwaare timti ammaan kana to be honest tokkofa ati gara Kadiir qabattee ganda biraa arrabsuun gowwummaadha ganda kan kee qabattee gara Kadiir gortee Kadiirraaf jecha ganda biraa arrabsuuleen doofummaadha deebsan akka mataa kiyyatti so in ta'u waan namni tokko balleesseef Kadiir waan godheef callaa Oromoo mara wal arrabsuun in ta'u akka mataa kiyyatti in ta'u jedhee yaada so okay arsiidhamoo baalee irra gandummaa qaba komantiin laayikii sirriitti argatte badhaasni akkuma itti fufetti jira arsiidhamoo baalee irra gandummaa qaba arsii yoo ta'e arsii barreessitan baalee yoo ta'e baalee barreessitan arsiidhamoo baalee to be honest anamman kana viidiyoolee dhufu kanarratti yaada kiyya kennachaan bira tattara viidiyoo koofalchisoo miti viidiyoon kun siiriyeesiidha waan ta'eef duraan dursee nuti qeerroon akkanaatun jechuudha qeerroon qubee genereeshinii bakka qeerroon akkanaatun inni waan akkana akkufanitti gootanii gaafachuun I think baay'ee takka namatti hin tolu jedhee yaada koos ijoolleen laalaa nama guddaa laalaa namooti garii jira kan gandummaan guutame beeytee ka waa'ee kana yoo laalu gandummaan tun nutti kaatee waan biraa gochuudhaaf deemu jechuudha ibsaa akka mataa kiyyaatti meebii inni qalliidhaaf jedhe garuu waan akkana gaafachuun hin ta'u gandummaa ana osoo akka kiyyaatti gandummaa kana balleessa silaa osoo danda'e garuu hin danda'e ture maal goota tokko dhufee tokko arrabsaa suns kaan firaa difeendi godhaa kun kaan dabarsa akka mataa keetti ibsaa waan akkana akkan goone irra deebitee gaafachuun I think in ta'u yuuna fakkaata akka mataa kiyyaatti martoo xiqqaa fne jirragaa saayiba qiyya dhagaa hundi keessan isiniif hima wallahi laazim yeroo hundani narka Kadiir Martuu radduuluu feetan bakka isin hin nyaanne looqatina Oromoo hiriyaate san barbaadadha leefilo keessanii mitiinni amma dubbii isaa keessaa dubbii naaseen jedhe keessaa bakka isin nyaanne looqatiniin dhugaadha garuu akka yaada kiyyatti an Kadiir Martuun hin jaalladhallee an ozoon waan fedhe godhallee deebiin arrabsu goos kabajan Oromoo bira qabuun hin beeka jechuudha waan fedhallee haa godhu garuu bakka isin nyaanne looqatini hoggaattu gara tokko bichaa deebitee osoo hin taane Kadiir Martuu jecha inni haasaa jiru jechooti garii kan inni haasaa jiru ilaa seeratti kan dhiyeessu ilaa hanga mana hidhaa keessa seensisuu danda'u Oromoon nama kana waan kabajuuf irra tarte malee ilaa mana hidhaa jechuudha wallaahi jechi inni jedhe tokko amma ka Facebook irra maxxansanii maal godhanii seera UK wajjin wal qabsiisanii akkana godhisan tokko baay'ee takka isaaf daanjarasiidha baay'ee takka jechuudha so okay let's see what he's gonna say sigale inna ijoolleen Harargee arkiteemi jabaa fi buumaa jabeeffataati No, so you don't have to say that, bro. Jabaa fi abbaa jeeffataa Harargee bichaa miti Kadiir nama hundaafi ana kam taa kootu
Kadir ka Oromoo hundaati. Yoo an balleesse na balleessite naan jedha Kadir. Jabaa Harargee qofaa miti. So ganda tokko waa jedheef dubartii ganda tokkootiif waa jedhe it's okay. Okay, maybe like maybe I don't know waan jedheef hin beeku beekte waan sanniin Kadir illee waan taane haasoo jiraachuu hin jira. Dhugaa irra qabuun hin ta'u beekte garuu arrabsuun hin ta'u. As deebitee dammoo jaba ofii Harargee minaaman. Oromoodha khalas. Oromoo wallahi Kadir martuu always Kadir martuu jaa komantii babarreessa. Warri tan isin gaabbase ammoo warri olee kuni keessaafu Kadir martuu tuma duuluu. Warri olee. Maalisa? Ciao Chelsea wallee tan isin gaabbase garuu. Wallee itti deebina. Amma luk jabbeedii viidiyoo keessaa maaliin hubadde Harargee mitunuu warri olee fi Harargee normaala jiraatiin I don't know. So sababa sinsaniif Harargee maan sunuu garagarate. As yoo deebinu Kadir martuu jechoota viidiyoo tokko lama keessaa kaniin arge Kadir martuu maal jechaa jira. Jawhar wanni guddaan isaa arsee yoo jiraate anaa fi arfaasee wal jaalachuu. Anaa fi arfaaseen wal jaalachuu mirga qabna. Amma jecha kana fa'aatti haaruun hin ta'u malee kunam. Okay. Wal jaalanna. Kadir normaalaadha garuu ilaalee. Okay. Wanni aaruuf hin jirtu jechuu magaalaa nagayaati. Wali gurguratanii bitatanii adda galan. Qaddaan galagee baaroobe. Kanaaf aarte aaruu dhiiftee anaa fi arfaasee wal jaalanna. Jaalala kamiidha. Jaalala obbolummaati moo jaalala wayiitu jira billaalee. Osuma aartuu daaraa taatee dhumtaan siin jee. Billaalee jetteeree qaddaa. Waggaa dubbatu yoo fuulli isaallee dabboo haariidhaa wajji dubbataa bara rakkoo sadii abbaa kana. Anka jedhu Jowaroo waa deebisee fi inni maal godhaa Jowar jedhe. Biyyoo hallichaa bichuu. Biyyoo hallichaa bichuu. Biyyoo hallichaa bichuu wata kan fiddu matarra dha'e malee. Anama kuniin waa'ee Oromootii miti. Waa'ee Arfaasee fi waa'ee Jowarii fi waa'ee Kadirii sun nan galchu. Kanniin viidiyoon isaa ammaan kana waa'ee ganda hunda tuqe. Jaalallootaa fi jaartota gariibota hoggaan akka bakka akkatti itti bu'ee akkanatti lafatti qabee akkanatti lafa rigee iji kiisingiidhaan afaan barsiisu itti gaafatamaa kiyyoo abbayyoo durrii keessa malee hin deemu bareeda xiyyaa jaa ta'e shafaka jaalallootaa fi jaartota garii Gaddaabaa kana asii arrabse baaleen beeyabbaa kana okay. Who is next? Inni amma bakka warra Israa'eliin ta'u jira malee. Baaliyyoo wade garii bara akkanas arrabseeree Kadir. Edde shafakkaa si jedhee bara. Ammaan kana ooyee. Banii Aadam kana banii baaliyyoo kana tuxxeennaan sirra yaatee jennaan sirraan haftu jedhe. Gaddaa biraa dhiisire. Amma viidiyoo kannii yoo agartu maal jedhan beetana warri maqaa Oromootiin daldalinii jedha beete. Viidiyoo kana dammoo raachi tasfaa'ee maqaa Oromootiin daldalin jechuun maali jedhee nu ibseera lessi. Ka jala dhugura. Maqaa Oromootiin hin daldalin jedhu komantii irratti namarratti. Maalidha? Anu naan galle. Akkamitti daldalu maqaa Oromootiin? Maqaa Oromoo jedhutiin nigdi fi qaadii baasu moo? Chirichaaroodhaan akka timaatii chiracharu moo? Naan galle dhugaa rabbi. Garuu mucaan tokko amma Oromoo miinetti maqaa Oromootiin daldalee yoo akkamii ta'e min chigiraan. Minam. Maayyummaa walii faarsinaa. Minam chigir. Fakkeenyaaf ani tiriidantii keessan. Akkamitti akka nagadamu natti maati maqaa Oromootiin daldalee naftaa mita. Wayyoo. Yoo akkas ka ta'u aarifa. Maqaa Oromootiin daldalee osoo hin taane maqaan Oromoo aan galle jechu kun aan galle mee wayitamaraa rakkoo naasoo nu viidiyoon kun baay'ee takkanatti tole Kadir martuutti deebina. Kadir martuutti deebina viidiyoo kana illee ati deebina. Hey. Damn. Here what tulsi. Hey. Oh. Budi sila tolole. Kan foolish tuda. Ay. Damn.
Iyas. Aha. Pombok la bro di tole sedin. Kami. What? Ayya. What? Bro, mujatin like sirbi akka jijjiira wara muudi jijjiirti wale rata akkanata nu jabeessa wale hin barbaade. Aadaa Oromoo parsantii wayil guddista akkanatti nu barbaada wale. Okay, let's back to Khadir Martuu again. Antakka haati manaa kiyya. Girrisaa fi gariiba hawwiteen beeytuun siin jee. Beera khadda billaali kammanuun baatere billaali. Akka ammaan kana shoominoonni falmatuu qaban malee kana. Shoomina kana birraa hiduu godha malee ammaa kana. Ana hidhee baay'isu reeftare shattuu fo'u jedhe ammaa kana wanti akkana jedhu. Mucarroo malee. Eeji ana tokkichaan argee. Yaa. Siifii dimaa. Okay. Kukkullee Oromoo. Naatu jaartii girrisaa fuudhee ol darbee gad darbee bishaan jechisiisee yaa jaarsa kiyya gariiba maraataa kan harkaa na fuudhi na butucheette na harkaa fuudhanii jechuu hafuura keessaa fuudhee rarraase akkanatti ol darbee gad darbeetiin siin jee. Ammaan kana ka jedhu jaartii mee nu fudhate badaa kaddaan jaartii warra baalee kana ka jalaa eenyu fudhate artistii wayii jalaa jaartii fudhate qaba. Waayee kaddaa uummata waliin buuste gaa warabbal kaaba. Yeroo takka maatu fayyadamta beektaa? Muka siin dhalle yaabbatta bakka siin malee dhaabbatta wanta siin galle dubbatta. Leenca taatee yuusta gatii kee gabbuusta. Qeerrasa taatee raqarra dhaabbatta. Raqaaf bololtee saree wal yaabbatta. Yeroo takka maatu fayyadamta beektaa? Hanga firraanee kabaja namaa laatta nama gatii kee beene duudarratti baatta. Nama siin jaalanneef uftee mudhii citta warra siin laalanneef ceetee bollolitta yeroo siin deebine kadhachuutti fitta. Meekkanas godhe. Leenca erga taate yuusin akka waraabessaa yuusuu booddeen isaa raqatti nama keessaa hanga kee wallaaliin bakka kee beekadhu bakka gurri siin jirre afaan kee eeggadhu hanga malu caalaa hin kabajin lakkii kabaja baay'istee siif hin jiru bakki tani. Waan jedhu kun maraa dhugaadha malee wanti hundi likkitti bareetti bakka dabarsi waa hunda yoo jaalatte likkitti suuta jaaladhu yoo jibbite qixxee eegdee dabarti jibbi. Baansi malee jireenyi koo dukkana naan jechaa ture san ni yaadatta? Eeyyeen. Hidha guddicha Abbaayyaa raabsaa galfate moo akkamiin sirraaffate ree? Imagine kun AI'dha kana qoosaarti. Imagine haadholiin Oromiyaa jechuudha haadholiin teennaa osoo broadcast akka dandee qoosa akka jalqabdee live irratti akkam fakkaata. ምንድን ነው የት ምን እንታዘዝ? Focus. Like muknilleen bakka saniin beekaa. Amma maal yaadadhe beeytanii? Waan dur jedhan takka yaadadhe. Bofa ijaan qabne ka boolla garan bannee jedhan. What do you mean by that? Straight away abbaa Hussein jallaa ijaan qabu jimjimii itti dhufnaan dirgimii. Yaada kan amma kunu dirgimnu alliq. Waan akka jenne khaddan deebina malee. Martuu barsiisfannishee okay. Takkaanuu ilmaan garaadha. Warra dhageessa. Takkaanuu ilmaan sadeen bareentu. Warra dhageessa. Warra dhageessa. Wanni akka deetii tun mataa gubbatti dhumbaadheen siin jeebo nus irra fincaane. Kadiir martuudha duraan dursee waan si gaafadhu. Yoo shanan bareentorraa kan dhalatte taate mee Kadiir kamartuudhaati martuun ka eenyuuti ofiiti mee Oromoo dhaggalchi obboleessa kiyya. Higa ani fantisheen ilma bareentoo keessa ilma qalloo keessa ilma 12 alaati ilma 12 alaa keessa ilma 4 nuunuuti. Rabbi ofii artistoota Oromoo dhumasii kana godhe wal arrabsu ganduma deebuu yaa Rabbi. Fantishee Mahammad Usmaan Alii Khoodee Arreelee Jiloo Kharrayyuu Xuulloo Yaayyaa
Nunu ala allo barentot akasittin sigal chame akan magalch ilma gangul bakarra abanke akata tirufe nin be khani ana mitkan sosob artisti tawdaf afan oromo wallisudaf wallisan toko afan faranji wallisa afan arabi wallisa عاود وخيسن بدقا والله بالله ارتسو دقين afan hindi wallisa afan sa wallisudaf sabasani kukame sabasanin tawjetu ati dugan sima saba oromo datim abba خدير مرتو سبا oromo dati yumitiya akhi asli isa gafa dutine ira baradu دوبا خدير مرتو oromo damiti إنو داجنو يا خدير مرتو oromo انتين إنو جنان غابرا kuno martu nijira gafa dume oborada mo khudala manala timo ati higa sade nole timo janjar so timo anniyamo itudamo higa arsi damo ilma to umuga timo ilma murawa timo higa ilma khami ilma kharrayu barento timo enyuat megal chiga ummata khana dagais bada kijiba dufa hashisha بدي hududa sibayna nuti وكا دبي دوت دبي قربراني وارتي ولي عقيز الجرار واتشي أري خرياكتي سرقوتشو ديزي ريو ولي دبين قربراني وارت دبين جرا نمتو دبين جرا أما وانا جرو وربالو خدير مرتو هيدا موفي دمين رتد خدير مرتو دمين رتد دمي خدير مرتو دمين رتد دمو مالي بيتاني أمان كان دم واي دبرتي أرسي قديدو جدو سن رتي دمي سماني راسي سيسيسا كرو بليز وانت كتسيني همو ميبي وعارو نو وعفوداتي نورمالاتي خاني اكنا ربي بيك كرو امتي غافة امراري امتي غافة اتخي امتي غافة جيريني اكمالي قولي وان انتا نمني غافة الكفسو وربادي وانباي والكفسو وان تيف بليز خداغي في قچاتس انا ورموخي والغرفتا اكاش الديما سنين جدا وما خيسا ربي عطلتشو ربي وما خينيا بليسن بالله عليك أنا نعمل فيديو تانو فيديو بشنيسو بوارسو في دخون فيديو أجنداتي قال توما